Shaggeekoo yaa ishee karri kee shanii lafa seenaan kalaqamte qe'ee warra abbaa gadaa yaa ishee uumaan saxaxamte laf lafeetti margitee yaa ishee nuyiif qabeenyaa iddoo seexaa fi seenaa yaa ishee burqaa nameenyaa yaa arjaa hundaaf taatu Itoophiyaa ishee xiqqoo yaa ishee iftuu jaalattu yaa ishee ragaaf dhaabattu kan hin beekne firqiqqoo yaa ishee firri kee kumaa yaa ishee michuun manyaqaa handhuuraa caffeetumaa handhuura kennaa waaqaa yaa ishee utubaa samii yaa ishee wiirtuu lafaa yaa ishee daboo qabdu gaaddisa yeroo saafaa ka'eensiif bulgaafadha waan na guute waan na waade waa'ee mateessuma keef waa'ee makeessummaa keensi gaafachuu barbaade guddaa koo jaarsa raaraa ati dur ciraan baattuyyuu kan bookeetti rukuttu kan sonsattiin cagaddu kan biraa fuullaattuyyuu hoomaan tisiisaaf bookee mangaagaa si yaabbattiyyuu goobaan hidhiinsaa loogdee karra kee dhaabbattiyyuu harboo kee hormi nyaatee jifkatee falaxataayyuu diinni sittaanee jiru lafa keessa xaxataayyuu hoomii kee muka guddaa qoraaniif bobeeffatuyyuu dhala kee maqaa yakkuun sobaan sitti odeeffatuyyuu siree kee gandi yaabee irratti haara galfataayyuu dhalli kee shira yaadee waan qabu wal malfataayyuu bokkuun kabaja dhabee siiqqeen kee ulfoo dhabaayyuu loon kee gorantoo dhiisi balbala jalaa dabaayyuu kaloo kee yabbuu sana gandi loon saani tiksaaree waloo kee jabduu sana humni dhiibe ni jiksaaree burqaa kee haroo sana harreen fincaaniin maktiiree ilmaallan kees beeloftee tarree sakaanii dhaqxiiree tulluu kee muummee sana ormi dheeda geeffataaree bokkaa waan dhisiif roobu kormi sirraa qeenfataaree odaa kee guddaa jala tolchattuun ni daaddiftiiree karri kee gad bobbaatee wal dirtee wal nyaachiftiiree eeboo kee eeboo abbaa kee namni ittiin adamsaayyuu gaabii kee bullokkoo kee hiixatee baqaqsaayyuu bulloo keef magaala kee durdiinni lagaa qabaaree har'a maal taate adaraa koomoo eenyuma si abaaree karri kee karri qirxii balballi karaa kaabaa humna ishee kantuu godhee inni ture diina dhaabaa akkamiin lolaa galchee akkamiin dhabe safuu naaf himimee shaggeekoo deebis waanan si gaaffu kaabaan kaabbaa uffattee bareeduudhaaf hawwitaaree akkasirraa fokkisummoo daawwitiin of argitaaree karri kee karri qoree balballi karaa jimmaafaa ormaaf wabii dhaabbataayyuu meenaaf deebisi sin gaaffa karri kee karri alloo kan wallootti achi geessu ani hamman beekutti amma wajjin turretti diinaaf dhoksaan odeessu karri kee karri qaalluu inni qaallitti hin baasu umuriin si beekutti dheebuu qabdu rarraasu karri kee inni gafarsaa kan gara dhiyaa dhaqu takkaa diina danqarraan tasa karaarraan maqu atoo dur akkasittiin waarii karra cufattee obboroomoo banatta maalumsitti godhanii har'amee akkamittiin diina kee amanatta atoo dur guubboon beektu keef taatee ormaaf taata gaddalmaan kee obsuu miti laaltee garaan si ammaata afaan qofaa maaf taatee yaa shaggee jiruun abdii kunnoo orma quubsiteetu nurratti utaalchiftaa nuuf yoo taate maal qabdii mee shaggeekoo yaadadhu bara ijoollee kee hin baatee ijoolluma kee hin galtu kan ittiin cabdu miti kan si hiixatu na qabdu bara caffeetu lamaa tufaan munaa gaggeesse foolii hajaa urgaa'ee guyyum tokko dhageesse bara qajeelaan dooyyoo gullalleetti bobbaasee birbirsa loon tifkate chestiin alagaa maali qilleensa gartuu hin qabne takkaa si cirreemkate bara guddataa raddoo teessoo gaggeessaa ture doorsissi diinaa maa inni simbirrum talkaniyyuu karaa kee qaxxaamure bara shubbuun ejirsaa gaggeessaa ture boolee dhala kee dhiigaa miti hojjataan mana keetii ajjeestuu wajjin oolee bara boolee bulbulaa bosonni isheetti marsee soraan lomee keessa caaqu gamoo dhedheeroo miti karkarroo bosonudha kan si keessa burraaqu bara xalee jaatanii kolfee hoogganaa ture keessiif alli kee nagaadha hin sobda yoo naan jettee fi dhagni kee ormi jijjiire nafni kee gudeedame waan dubbadhuuf ragaadha bara jamoo dabalee daalattii loon keenyatti oola dhagaan gaafasii hin jiru gaafa sakkarraa kana firri yoo sitti dhufe sodaadhaan hin kirkiru
bara galataa shatee jaarsa'ee alagaan hin turre dhalli kee ofiisaa gatee seenaasaa irraanfatee orma jalan kurkurre bara abeebee tufaa aadaa keef gadaa keetiin hoogganaa ture yakkaa harcaatuu gandaa miti quufaaf gabbinat guute araddaa kee walakkaa maarree maal taate shaggee maarree maal taate shaggee yaa ishee caffee muudaa maalanoo sittan himaa callistee nan hubatiin of hin fakkeessiin duudaa mee yaadadhu adaraa mee yaadadhu adaraa qilxuu guddicha sana isa birbirsa gooroo iddoo yaa'ii tuulamaa iddoo dhaddacha gadaa iddoo araara wal dhabaa iddoo dhiqannaaf gumaa osoo sirraan jiksiinan siif utuwaachuu jalqabe garuu waca koo malee dhageettii keetan dhabe odaan sunis yoo kufuu lafa saambaloo dhabdee hortee kee bittimsitee gabaa ofirra dhaabdee osoo subiin hin geenye dhufa diinaa sitti himnaan waan naan jette yaadattaa keessummaa dhimmaaf deemu eessaa dhufee gaafattaa keessummaa dhimmaaf deemu eessaa dhufee gaafattaa jettee qe'ee kee dhaabdee ijoollee kees bittimsitee shaggee koo kanuma kaa dhoksaan diinni sitti himte shaggee koo yaa shaggituu araddaa kee dhabdee ree haadha bookaaf haadha coomaa kuftee nurraa gaggabdee ree mangaas taatu mangaagaa dhugaa iddoon geeffannaa kabajaan naman tumdhu jilba irrattis hin kufnu dhiyootti si deeffannaa jaalallee koo haadha oolmaa cirriinsi nyaatu dirraa bareedduu koo shadaree koo yoomuu cina kee jirraa silas bara dadhabbii irree waraansaa hedduu ani si faanan jira dabarsin of siif laadha magaajaan sirran hedduu waloo falmataa taarraqeen cimdii yookaan falmiitii siitiin Galatoomii falmataa waloo bareeda. Egaan walaloo kuni akkuma dhageessan kabajaa Finfinneen qabaachaa turte. Kabajaa dacheen Oromoo gaafa Oromoodhaan gaggeeffamaa turte, gaafa Oromoodhaan bulaa turte. Kabajaa ishiin qabaachaa turte kan falmataan nuu walaaleesse waan baay'een jedhu waanuma lamaan tokkoon jechuu barbaada walaloo kanatti aanseeti. Innis inni jalqabaati Oromoon har'a Finfinneen daanga'ee waa'eedhuma kanayyuu dhimma kanayyuu kaasee akka ajandaatti haasa'uun uf xinneessuudha natti fakkaata. Maaliif yoo jettan Oromoon akkuma waliigala Itoophiyaatti waa'een Finfinnee addatti immoo waggootii 4-5 darbe kurna darban kana fincilli guddaan kan walumaa galatti Oromoo kaabaa kibbaa bahaa lixaa sochoosee mootummaa wayyaanee biyyatti galche sababa maastar pilaanii magaalaa Finfinnee ilaallatu seenaadhaan waggaa 150 ol Oromoo buqqisee gosan lafa sanarratti naannoo sanarratti dhalatan balleesse bifa haaraa ta'eedhaan maastar pilaanii mootummaan wayyaanee karoorsee as ba'e mormuudhaan Oromoon guutummaan guutuu Oromiyaa irraa fincilee mootummaa nama nyaataa bara sanaa TPLF Maqaleetti galche. Haa ta'uuti gara laafissummaan Oromoo akkuma walaloo kanarratti dhaggeessanii keessummaa karaa deemuu eessaa deemtaa gaafattaa. Eessaa deemtaan gaafatanii gorii buli jedhanii hin bulchanii hin qubsiisanii. So akkasitti nurra qubataniiti hundee Oromoo magaalaa Finfinnee naannoo Finfinnee irratti dhalate Oromoo hundeedhaan buqqisanii sanyii duguuggii irratti raawwatan. So karoora wayyaanee sana fashaleessanii jechuudha. Haa ta'uuti garuu fayyaalessummaan Oromoodha. Ammas waaqeerroo qarree haga sanaa irratti wareege
Itoophiyaadhuma tana keessatti gaaffiin Finfinnees ta'e gaaffiin Oromoon Finfinnee irraa qabaachaa ture seenaadhaan qabaachaa ture asuma keessatti deebi'a. Finfinneen Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf magaalaa biyya Oromoo Oromiyaa taate magaalaa sabaaf sablammiin keessatti jiraatu waajjira adda addaa keessatti ijaarratee hawaasa isaa itti tajaajilatu addunyaan waajjira embaasota ishii irratti banatee keessa jiru haaraallee dhufu irratti jiraata. Kanaafi magaalattii fi maqaan biyyaatii fi lafti sirni nafxanyaa kiristinnaa kaase hundi Oromiyaatti maqaa Oromootti maqaa duudhaa ganamaatitti deebi'ee akkasitti waliin jiraannaa jedhee ture. Oromoon hunduma dhiisee waliin jiraannaadhaan jijjiirama dhufu kana keessa Oromoon hiree ofii murteeffatee waa'ee magaala Finfinneetis deebii Oromoodhaaf kenname akkasitti jiraannaa jedhee ture. So amma suni hin taane jechuudha. Cufaayyuu warri dhufan kun maal godhanii maaster pilaanii mirga addaa Finfinneen Oromiyaa irraa qabdi jedhee Oromoo ittiin mootummaan Ihaadeegii kan TPLF'n gaggeeffamu ittiin Oromoo gowwomsaa ture sana iyyuu dhiisanii lafa Oromoo kan ilmaan tuulamaa irraa buqqaan irratti ajjeefamaa jiran har'allee irratti dararamaa jiran cufaayyuu daangaa itti godhee boru naannoo godhaa yookaan kiflaagarii warri Amaaraa barbaadan sana godhaa Amaaraaf sirna nafxanyaatiif haala mijeessanii jechuudha. Amma daangaa Finfinnee dachee Oromiyaa itti dabalanii daangaa Finfinnee daangessan kun waan boru ta'uudhaaf deemu kan ammaa daangaan daangeffame kun iyyuu sirrii miti kana jedhee Oromoon kaasaa jiraa miti. Oromoo Finfinneen bakka kaleessaa sanatti deebi'utu irra jira. Lafa Oromoo daangaa Oromoo naannoo Oromiyaa irraa naannoo addaa Oromiyaa irraa Finfinneetti dabalanii amma Oromoon kan haasaa jiru baay'inaanii jechuudha. Keessayis alaayis warruma PP dabalatee jechuudha. Ani waa'eedhuma daangessuu kanaa dubbachuun of xinneessuudha ta'a kan jedhu qabxiin konni jalqabaa isin akkuma jedhee jechuudha. Maaliifi egaa akka jalqabatti yaadne sanaa fi wareegamatti kaffallee akka nuti yaadne sana hin taane Finfinnees Oromiyaas qabsoo keenyan Oromoon hiree isaa akka murteeffatu walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoo yookaan ammoo bilisummaa Oromoo biyya kana wajjiniin Finfinnees akkuma jarri barbaadanitti kenninee fi waliin jiraanna Oromoon haa murteeffatuu isa qabsoo jedhu sanatti fuula garagalfachuun nurra ture malee Finfinneen asiin daangoftee achitti daangoftee asiin kutamtee achiin kutamtee inni jedhu kun ajandaa Oromoodhaaf ta'uun irra hin turre. Of kolcha kompiitara koottoo baatirii fixate ifa manaaf godhaa. Amma silaa kanumti amma mootummaa sana keessa illee jiru. PP warrumti amma miseensota PP ta'anii biyya bulchaa jiranillee yoo dhuguma murteen kun sirrii miti kan jedhan yoo taate waa'ee daangatii miti kan mormuun isaan. Kan isaan mormuun isaan irra jiraatu hamma deemuun nurra jiraatu deemniir. Hamma wareegama kaffaluun nurra jiraatu kaffalleera. Wariin jiraanna mirgi saba keenyaas keessatti deebi'a jennee. Egaa mirgi saba keenyaas keessatti hin deebine. Egaa Finfinnee Oromoo irraa fottoksanii naannoo tokko godhanii qaama gara biraatiif mijeessu ta'ee kan hidhatee humna jabaa qabu qabsaa jirutu jira. Walabummaa Oromiyaa qarqaraan kan gahaa jirutu jira. Zan isaanii wajjiniinuu hiriirratti hireen Oromoon hiree ofiin akka murteeffatu
irraan geenya kanatu ajandaa ta'uutu irra jira malee asii kutanii achi kutanii asii hamma kana kutanii achi hamma kana kutanii Oromiyaa irraa hamma kana kutanii Finfinneetti dabalanii isa kana ta'uu hin qabu ajandaanii kan jedhu jechuudha dhaamsi. Inni lammaffaan xiqqoo uf daganne ilaala. Sila Oromoon haga murtee har'a Finfinnee daangessuu kana ga'uu irratti ga'uun irra hin turre Finfinnee sakaaluudhaaf. Qabxiin kiyyanni lammaffaan. Finfinnee sakaaluuni Finfinneeni harka Oromoo keessa jira. Harka Oromiyaa keessa jira. Harka humna Oromoo keessa jira. Anabbaanumti fedhe ilaala yuutuubii irratti sooshaal miidiyaa adda addaa irratti akkanatti qoma dhiibee haasa'u kuni Adaanech Abeebee Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaa abdateeti malee Finfinneen bishaan kubbaayyaa takka naannoo Amaaraarraa argachuu hin dandeenye. Bishaan kubbaayyaa takka naannoo biraatirraa argachuu hin dandeenye. Silaa warra kan biyya bulchaa jiru sirna nafxanyaatii fi ilmaan nafxanyaati. Ilmaan nafxanyaatii fi warra sirna nafxanyaa leellisu kanarraa kubbaayyaa takka argachuu hin dandeessu Finfinnee. Isa kana Oromoon hin wallaalemu. Akka kanatti odoo Oromootti taphatan. Akka kanatti odoo Oromoo ajjeesan. Daangaadhuma Finfinnee kana bira yoo otoo hin gahin. Laala summiin faca'u biyyattii sanatti biyyattii sana kan dararaa jiru. Kan Sidaamaa dararaa jiru. Kan Ogaadeniyaa dararaa jiru. Kan Kambaataa dararaa jiru. Guraagee dararaa jiru. Summiin Finfinnee tana masaraa Minilik sana keessaa burqatu. Isa kanatti Oromoon bar sochii sa'aatii tokkootiin itti cufee akka warraaqni taasisuu danda'a. Akkuma kanaan dura gochaa ture. Haa ta'u lafarraa harkifatee as ga'e lafa isaa irraa muranii gama qaama gara biraatiif mijeessan naannoo godhanii Finfinnee Oromoo irraa buqqisanii laala qabsoo waggaa 150 Oromoo irratti qabsaanii asiin gahan hamma guyyaa har'aatti Finfinneen Oromoo irraa addan ba'an. Bara dargiitis taanaan Shawaa Kiflaa Hagar Mannaa Gashaa Awuraajja yoo xiqqaate Oromiyaadhuma tanaa wajjin akka bara sana Kiflaa Hagariidhaan jiraatutti jechuudha. Bara Haayile Sillaasees taanaan Finfinnee tana qubaatti baasanii waan gara biraatiif hin qopheessin. Yoo xiqqaate maqaadhuma Oromoo naannoo sana jiru Oromiyaa naannoo sana jiru waamama. Oromoo hamma nyaachaa jiraattu Finfinnee jechuudha. Inni ammaa kun kaayyoo waggaa 150 wixinamee fi karoorfame sana har'a deebii itti kennan. Inni suni maali? Jaartiin gaafa Finfinnee jettee Finfinnee gaafa Addis Ababaa jettee itti moggaastu bar. Inni kuni kan kooti. Qabeenya kooti. Qabeenya abbaa warraashii Minilik kan Oromoo harka mure harma ciraa ture sana. Zan isa kana Oromoo irraa adda baasu. Achirratti gaafa sirna Oromoo, safuu Oromoo, amantaa Oromoo, dhala Oromoo achirraa gaafa duguugan sana kan ofii godhataniiti jechuudha. Amma bara sanaatitti kan isaanii hin taane. Amma kan isaanii hin taane. Oromiyaadhuma keessatti maqaadhuma Itoophiyaa Kiflaa Hagariidhaanis maal haa bultu Oromoo irraa addan ba'an. Bara kana amma Finfinnee Oromoo maqaa itti moggaasanii daangaa itti godhanii qaama gara biraatiif kan qopheessan. Gaafa kana Oromoon kana Finfinnee marsee jiru kuni kan ibsaa kennuuf, kan bishaan kennuuf, kan nyaata qamadii, xaafii waa hunda sangaa dhiyeessuuf kuni akkamitti callisee ilaala. Kun hundi odoo ta'u sana qofaadhaa miti. Bar sadarkaa har'a jiru kana gahuudhaaf bara Oromoo Pirootestii Oromoo dhala meeqatu irratti nyaatan. Yoo xiqqaate sababa kanaan sababa maastar pilaanitiin warri dhiigni isaanii dhangala'eessu ekeraan isaanii maalluun jette akkamiin jedhu. Inni Finfinnee marsee jiru Sabbata, Burraayyuu, Sandaafni,
kan sana hunda kan Finfinnee marsee jiru kuni ekeraa warra kanaa ekeraa waa'ee kanaaf wareegame maal luun jetti akkamitti jechuu dadhabe. Akka gaafa akkasitti itti wareegamanii sadarkaa kanaan gahanii jara har'a akkanatti Finfinnee Oromoo irraa adda baasee buqqisee qaama gara biraatiif qajeelchaa jiru kana fide kuni ekeraan isaanii maallaan jette akkamitti jechuudha. Qabxii kana lamaantuu na dhibe. Otoo harka keenya keessa jiru inni Goojjamiif Gondar irraa dhufee nurratti murteessaa asitti. Nurraa haasaa sooshaal miidiyaa yuutuubii banatee miidiyaa hunda banatee Oromoo irra. Kan isaan daangessanii kennaniif irra bara. Inni kun nun gahuudhaarra wacaa jiran. Oromoon immoo daangessuus miti. Wacni kunis kan akka irraa dhaabbachuu kan danda'u yoo tarkaanfii barbaachisaa hamma kana gituu danda'u fudhatee jechuudha. Kunis Finfinneetti cufi. Itti cufi. Yoo Finfinneetti cufte yoo Finfinneetti cufame gaaffiin Oromoo Oromiyaa mara deebi'uu danda'a. Gaaffiin immoo isaanirra Oromoodhaaf deebisan hin jiru. Oromoon harkaa qaba hundaa. Hin oolti, hin bulti, hin dheeratti, hin gabaabbatti malee Oromoon yeroo gabaabaatti waan amma shiraan mataa jiru kana diraamaa amma taphataa jiran kana hundumaa bishaanii fi ibiddatti naqee biyya abbaa biyyummaa isaa mirga abbaa biyyummaa isaa kabajiifatu fagoodhaa miti. Fagoon naqu. Garuu hamma har'aa kana bubbuluun mataansaa qeerroon akka jiruu fi bakka jiru itti jira. Garuu jiraatan magaala sanaaf waa dhiyeessaa jiru. Magaala sanaaf waa kennaa jiru. Isa kana itti cufee waan amma deemaa jiru kana fashaleesse mootummaa kana achirraa darbuudhaaf of qopheessuun irratti hojjechuun otoo hin bulin ka'uun dirqama. Mee eessa geessitu waa Oromoo naannoo Finfinneetirraa buqqa'an eessa jiran beektu? Isintuu walitti dhiyoo jira, isintuu wal daangessa. Akkatti jiran beektu? Saamicha lafa Oromoo har'a godhamaa jiran kana beektu? Faannoo har'a Finfinneetti gamaa gamanaan itti duula itti naqaa jiran kana quba qabdu? Isa kana bara. Isaan achi dhufanii Finfinnee qubatu. Isin bakka sanatti Finfinneetti waan hunda daangessuu itti cufuu hin dandeessan. Oromoon naannoo sana marsiisa. Ammallee bakka hir'ina keenya guuttachuun nurra jira. Bakka hir'ina keenya haa guuttan. Inni gara biraa otoo oolee bula malee wanni ta'uuf jiru hinuma ta'a. Ulfaadhaa galatoomaa akkuma kana dhaamsa dabarfachuu fi jedheeni galatoomaa yeroo gaarii qaban.